Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota ibsuutuuf akkam jirtu dhageessanii jajjabaattu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuti nagaadha. Isinis baga nagaa taatan warroonni yuutuubii kootiif addisii taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Warroonni turtan baga na waliin turtan isiniin jecha. Waa'ee Abiy Ahmed du'eera jedhu irratti waa tokko lama dubbachuu barbaadeetanii. Wanni isaas maal seetanii barana gizee marroon du'eera gizee jaalmarroon du'eera jedhamu sana jechuudha. Utuu hin du'in du'eera jedhaa turtanii utuu hin jiru jechuudha. Kun qaama mootummaa ture kan jedhe akkasii. Isa kanammoo idoonnoo eessa akkasiin fiddanii ani hin beeku. Eessaafis haa ta'u eessaayii ta'uu jettaniittu Abiyyi du'eera jettaniittu. Jaalmarroon utuu du'eera jettanuyyuu dhufee kachi jedhee jiraanin jedhee woboo eebbisiise yeroo sana jechuudha. Yeroo meeqa ajjeestanii garuu kan na ajaa'ibu maal seetanii ruuhii namaatti gizee qalbii namaa cabsaa jirtanii yeroo akkana jettanu kaassatan jechuudha. Musliima warri taatan qalbii namaa cabsuun akkam hammam akka inni haraama ta'e ni beektu jedhanii yaada. Namni hin beekne hin jiru. Nam tokko du'urraa wanti nu argannu waa tokkoyyuu hin jiru. Amma Abiyyiin yoo du'e deeggaraa Abiyyi kan hin taane fakkeenyaaf jechuudha. Aktiivistii tokko yoo fudhanne Abiyyiin du'urraa aktiivistiin tokko wanti inni argatu waa tokkoyyuu hin jiru. Unkaan aktiivistii miti qaamuma mootummaa keessaa wanti inni argatu waa tokko hin jiru. Namni tokko hiree isaa jiraata. Hiree ofii jiraata waan ta'eef hireen Abiyyi yoo inni du'e hireen isaa haala sa'aatiidhuma sana isaa wajjin hin duuti malee hireen isaa du'a ka. Hidhaan isaa du'a waan ta'eef sa'aatiidhuma sana wajjin du'a malee wanti inni ana yookiin isin yookiin warra holola sobaa gaggeessu kana wanti fayyadu waa tokkollee hin jiru jedheen beeka hamma beekumsa kootiiti kuni. Garuu immoo wal mormuun wama jiru. Fakkeenyaaf amma nam tokko deeggaraa Abiyyi yoo ta'e nam tokko deeggaraa ta'uu dhiisuun yaadaan wal amansiisuudha malee namni guddaan beekaan kan jedhamu yaadaan wal amansiisanii beekumsa waliin wal madaalanii wal faana jechuudha hiriiranii. Hiriira sana keessaa immoo kan beekutu maraxama nama hiriira sana keessaa jechuudha. Jarumtinuu wal beeku. Wal madaalanii walii wajjiniin haasa'anii walii wajjiniin walii galanii wal hubatanii yaadaan kan mo'ate yaada eenyutu mo'ate kan jedhu paartii kamtu mo'ate kan jedhu kan caaluun jechuudha. Beekumsaanis hoogganuu kan danda'uunis kan caaluun miti kan hoogganaan tokko maraxamee yookiin namni tokko filatamu jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko du'aa nama kennu jechuun baay'ee nama saalfachiisa. Oromoon safuu beeka. Oromoon duudhaa qaba. Oromoon dhugaa dubbachuuf namni tokko otuma Oromummaan safuudhuma dhiisaa yeelloosa safuu jennu sana dhiisaati. Ituma hin taane safuun hin jiru ta'eeyyuu yeelloon tokko hin jiru otoo ta'eeyyuu nama tokko akkamitti kan hin duune du'eera. Nama du'eeni du'e jedhanii himuunuyyuu sa'aatii sanatti nama du'een unkaan nama hin duuneenii miti. Du'e jedhanii himuuniyyuu baay'ee namatti ulfaata. Hin himamuyyuu nama akkana beekamaa akkanaatii miti namni taraaniyyuu yoo du'e jechuudha. Hin himamuyyuu nama jabaa ta'uu barbaachisaa nama hubachiisee nafsiin hundinuu du'a dhandhamachuudhaaf teessi jedhee dura bu'ee jajjabina waan nama jabeessu namatti meeka'eetiyyi himama duuti isa nu beeknutti jechuudha. Isa hammaattoo lafumaa kaatanii warroonni mataa qulfii hullaa lafumaa kaatanii ekelee du'e ebelee du'e ekelee du'e ebelee. Qaama mootummaarras ta'e nama mormitoota irrattis ta'e jechuudha. Callistaniituma nama ajjeestu. Kuni safuu hin beektanuu. Bakka jira miti namni tokko hin gadda kan jedhantu jira. Namni tokko itti dhaga'ama kan jedhantu jira. Hinna hamaa namni akkuma namni san deeggarre jiru namni isa deeggarus baay'eedha. Namni kun maatiis ni qaba. Firootas ni qaba. Hiriyoota ni qaba.
deeggaraa ta'uu qofaa miti. Deeggaraa ta'uu qofa osoo hin taane deeggaraadhuma osoo hin taane iyyuu an hamma fakkeenyaaf du'aa Abiyyi hin hawwu haduu jedhee isaaf du'an hawwu bakka walumaa galatti maaliif nama waan ta'eef du'a hin hawwuufi maaliif an du'a namni tokko ko nama ajjeesuus hin danda'u sababa ta'a malee qaniin gaafa kee eenyuun abbaa keetiyyuu qillee ciniin tenduu no hundumti keenyayyuu gaafa qanii eenyuun biyya kanarratti hafuudha eenyuun lafa kanarratti hafuudhaaf jiraataa jiru namumti lafa kanarratti hafuudhaaf an jiraataa kan jedhu hin jiru yoo maraatu ta'e malee namni hundinuu akka du'uu ni beeka akka bor biyyoorra dhaqee tiraasiirra ciisaa bor biyyoorra dhaqee ciisuu ni beeka hundinuuyyuu kanaafiyyuu du'a namaaf hin hawwina namni nu gaafa qaniin isaa ga'e inuma du'a rabbiin hinuma fudhata guyyaa gaafa qaniin isaa ga'e yaa rabbii hundumti maal isiniin jedha yeroo isin akkana du'aaf nama kennitan fayyaalessi kun kaatanii haqiiqatan ani beeku waanan jechuu waanan jedhu waanan dubbadhu baay'ee na dibdani gizee marroo sana gizee jaalmarroo akkas du'e jettanii caffartanii inni kaan hin caffaraa inni kaan essay unkaan mootee baga du'e jedhaa turtan du'a namaarratti waan rabbiin midrii kanarratti ko rabbiin gaafa nama uumu hixaa keessan akka inni jiraatuuf hin uumne tokkoon keenya hixaa keenya jiraanna Abiyyiin 4 kiiloo kan inni jiru hixaa isaati hiree isaati kan achisa kaa'e malee hiree keessanii miti. Anna wanni sin haasoftan hundi giraa nama gabbaa wallahi haqiiqa hireedha bakka namni tokko hiree isaa jiraata waan ta'eef hiree nama keessa galtanii hin zabarraqina du'ee keleen ebeleen naman du'een qaama siyaasaa yoo taatanii jechuudha wanti warroonni akkana sobdanuu mormitoota isaa yoo taatanii Moofi mishkala mormitoota isaa yoo taatanii yaadaan dorgomaati isa caaluudhaaf yaala sammuu Abiyyi olii yoo qabaate ummanni social media irratti osoo hin taane ummanni achi jiru jechuudha ummanni biyya jiru qaama Abiyyiidhaan ol kan yaadu yoo jiraate hinuma maraxata maal namni ko kan inni barbaadu maal inni beekaadha. Beeka hama fakkeenyaaf namni kalaas beekaadha biyya Abiyyi maraxate achi kaa'ateera kan isaa waliin ammas yoo argate du'aan osoo hin taane fayyaalessumaan achi keessaa baasee kan biraa achi kaa'achuu danda'a 4 kiiloo kana bondoo maquma isaa kana dhaga'uyyuun fedhu inna nama fayyaalessa ani gama kootiin du'a isaa hin hawwa haqiiqa rabbiyoon isinitti mee du'a isaan hawwan hin ajjeesi rabbi san ajjeesin ilmoo isaatiif haa jiraatu namichi bar nama ilmoo qabu ilmoo shamarranii nama qabu sademoo afur ilmoo nama qabu inni isa ummata bulchuu dhiisaati jechuudha akka maatii akka mana keessaatti yoo ilaalle ummata maatii qabu abbaa yookiin haadha dhabuu jechuun immoo hagam akka nama dhukkubu unkaan nama abbaa yookiin haadha osoo hin taane nama beektanuyyuu du'aan dhabuu jechuun akkama hammam akka inni qalbii namaa cabsu kan argetu beeka kan dhandhametu beeka kan dhandhamee arge ni beeka kaan egaa maadrii haqiiqaa dubbachuuf jechuudha baay'ee nama naasisannaa dhagaan dhugaa namatti fakkaata warroonni holola sobaa akkasii ooftanu jechuudha dhiisaan jedhaan gama kootiin Say baguma du'e kan jedhu fa'itu jira subhanallah akka waan inni isinirra jiraataa jiru bara akkanni achi buqqa'u akkanni 4 kiiloo irraa ka'u du'aa gochuu ko ni dandeessanii garuu immoo du'a isaatiif baga du'e namaan jechuun atuma inni du'e jechuun an kan ajaa'ibu walla beekumsa ta'ee doofummaa ta'ee I don't know in beeku bichaa gan ummatni keenya baay'eedhuma na ajaa'ibdu wallahi aktiivistii dhumti tokko yoo ka'e dhukkubsate jedhani baga dhukkubsate aktiivistii yoo taraatii miti zimbiloo jechuudha zimbiloo quraaqumbo kaaneen dhukkubsatanii sajjatanii footoo battantanii hoojarri kaanii qabamanis kara suudiiti jechuudha sai bakka qabamte shobbaga jettanii footoo jaraa poppoosatanii ayyaa wallaaluma keessanii I swear wallaaluma kun wallaaluma malee beekumsaa miti beektuu osinatu nama beekaa taatanii akkanan gootanuu jechuudha yaadaan wal mormuun waan jiru beekumsaan wal caaluun waan jiru garuu
du'aaf hamtuudhaaf wal kennuun immoo kun ana akkama gama kootiitti isa fuudheen yaadaan kanaadha wanti inni jedhu. Obboleeyyan kiyya kanuma wanti dubbachuu barbaadu waan hundaafiyyuu rabbiin hin ajjeesin yaa Abiyyi. An gizee jaalmarroon sun duera jedhamusi baay'ee qalbiin na cabe baay'ee gaddeen ture. Hammas immoo gizee akkas jedhamu dhugaa rabbiin annahe ani baay'ee na gama kootiin jechuudha. Maaliif namni tokko nama du'aa hin kennu anatu hin danda'e yaadaan fuuldura isaa dhaabbadhee dandeettii kootti agarsiisee yoon dorgomuu barbaade yaani dorgomee yoon yaadaan isa caalee beekumsaan isa caala ta'e kalaas yaani aniyyuu isa caalaa uummanniyyuu ni beeka hojjedha malee hojii koo yaadaan beekumsaan hojjedha malee du'aaf nama kennuun baroodha jedhee yaadu. Namni akka koo kana yaadu immoo baay'ee na yaadaan dhugaa rabbii dubbachuuf kan du'a namaa hin hawwine kan du'a namaa hin feene ummata baay'eetu jira jedhee yaada. Warroonni YouTube kootiif addisii taatan subscribe godhaa, share like godhaa. Galatoomaa waan waliin turtaniif. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.